beekamu frikshinii injiraata sibiilaaf sibiila gidduus frikshinii akkuma jiru frikshinii beeku afaan keenyatti kana barsiiftan immoo nan jaalladha frikshinii maali wal beekuuma frikshinidhaan abiddi uumame sababiin isaa mukaaf mukeeroo wal rigu abiddatu achi keessaa ba'a kanaaf bakka laayitaniin kibriitiin hin jirretti namni maal godhu maayii dhaman ichimamoo maal jedhu isa keessa abiddi ba'a jechuudha abiddi ba'ee egaa takka takka uncontrolled yeroo ta'u badiisa isaatu caala jechuudha namni yeroo wajjin jiraatu keessumaa immoo namni adda addaa maatii adda addaa keessatti dhalatee guddatee lammii adda addaa keessatti yookaan naannoo adda addaa keessatti guddatee walitti dhufu waan keessa dhufee qabatee dhufa waan ta'eef haati manaa fi abbaan manaa yeroo walitti dhufanii takka takka firishiniin uumamee abiddi ka'a jechuudha. Kanaaf abidda sana dhaamsuudhaaf dubbii waaqayyoo nu gargaara. Maaliif addina kan dhufnuu fi hiikaa barbaaduuf waaqayyo hiikaa qaba. For our dilemma gaaffii keenyaaf, diimaa keenyaaf, dadhabbii keenyaaf, wal loluu keenyaaf waaqayyo garuu solution qaba. He has solution for our dilemma. Hiikaa kan nu kennu qaba. Kanaaf egaa namni lama namni wal hin beekne frikshinii guddaatu uumama sababii ta'eef akkaataa waaqayyootti nu gorsu fudhachuudhaaf as jirra jechuudha. Maaliif nama mitiiti konkolaataaf iyyuu wanta akka frikshinii hin baay'anne maal godhu zayitii dibama miti dhadhaa jirsaa yookaan ooyilii makiinaan maashiniin kamiyyuu ooyiliidhaan raayanii ta'a. Kanaaf abidda isa ka'u qabbaneessa jechuudha. Kanaaf egaa keessumaatii har'a kaappilii ilaalchisee haadha manaaf abbaa manaa ilaalchisee warra ganaatti galtan isa ta'uu dubbii hubannaan dubbii kanaadhaa isin gargaara. Maaliif dubbii waaqayyoo irraa kaanaa dubbii waaqayyoo dhibbaaf hadhaame faarsaa 119 lakkoofsa 130 irratti kan jiru faarsaa 119 lakkoofsa 130 irra jiru 119 faarsaa 119 yeroo hundaa kanatu araaramuusaa yeroo hundaa kanatu hubannaa fidaa waan ta'eef isa kana akkas ilaaltan barbaada. Maaliif akka gara waaqayyootti fiignu maaliif dubbii waaqayyoo barbaachisaa akka ta'e abboommi isa hubachuun maaliif barbaachisaa akka ta'e mee waan kennu dubbifta. 119 lakkoofsa 130 Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kennaa wallaalota iyyuu nu hubachiisa. Ameen. Gooftaan si haa eebbisu. Saaqamuun dubbii keetii waan guddaa lama godha. Saaqamuun dubbii keetii maal kennedha? Ifa kenna. Saaqamuun dubbii waaqayyoo maal kenna? Ifa kenna. Ifatu keessa jira. Ifi maaliif barbaachisa? Yeroo inni ofii keenya of gaafannu ifi guddaa barbaachisa. Ifa malee as taa'uu hin dandeenyu, ifa malee iddoo kanatti wal arguu hin dandeenyu, ifa malee hamaa fi gaarii garaa gara baasuu hin dandeenyu, isa nu gammachiisuu fi isa nu dallansiisu garaa gara baafachuu hin dandeenyu, yeroo ifi jiru duwwaa dandeenyu. Kanaaf saaqamuun dubbii waaqayyoo ifa kenna. Inni jalqabaa isa kana jechuudha. Kanaaf ifi jireenya keenyaaf barbaachisaadha. Jireenya maatii keessatti ifi barbaachisaadha. Maaliif lafa dukkanaa hin qabu. Kanaaf arguu nu dandeessisa. Hamaan isa kana inni hamaan akka fagaan, gaariin isa kana inni gaarii takka maxxan. Dubbiin waaqayyoo saaqamuun dubbii waaqayyoo ifa nuuf kenna jechuudha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Lammaffaa hubannaa kenna. He gives the simple understanding. Namni waan beekne illee jechuudha. Isa simple jechuun wallaalaa jechuudha. Isuma wallaalaaf illee maal godheedha? Hubannaa kenna. Hubannaan hedduutti barbaachisaadha. Hubannaadhaan akka deddeebinu, hubannaan akka nu jiraannu, dubbiin waaqayyoo nu barbaachisa jechuudha. Waan ciccimaa lamaaf. Kanaaf yeroo hundaa saaqamuunsa ifa fida jechuudha. Nama dubbii waaqayyoo sun isaaf yeroo hunda jaalladha. Maaliif ifatu jira.
waan isin argin jiru isinitti agarsiisa. Mul'ata isin argin jirutu isinitti agarsiisa yookaan natti agarsiisa jechuudha. Itti dabalee immoo hubannaa naa kenna. Attamitti ollaa koo wajjin jiraadha, attamitti haadha manaa koo wajjin jiraadha, attamitti abbaa manaa koo wajjin jiraadha. Achi keessaatti sababii ba'uuf nu barbaachisa jechuudha. Har'a asiitii wanta isin fudhatanii deemtan kanan barbaadu waan lamaa. Innis seera jaalalaa fi seera kabajaa yookaan seera jaalalaa fi seera ulfinaa. Caalu qulqulluu keenya ulfina sababii jedhuu fi gaa'ela keessatti iddoo guddaa isa qabu jechuudha. Waan guddaa the most important barbaachisaa the main ingredient waliin keessan dhandhama akka qabaatuuf ashaboo akkatti dabalu ashaboon akka mi'eessinu akka kanatti jireenya keenya keessatti maatii keenya keessatti gaa'ela keenya keessatti isa barbaachisutu ilaalla jechuudha. Isa kanaaf hiikaa jara kana lamaanii beekuun barbaachisaa. Hiika maaliif maali? Hiikaa jaalalaa fi hiikaa kabajaa akka dubbii Waaqayyoo jedhetti hubachuutu barbaachisaa. Yoo hiikaa isaanii hin beekne walitti bu'isa sanatti dhufa, frikshinii sanatti uumama jechuudha. Kanaaf warri dhiiraa jaalalli maal akka ta'e akkaataa isaan haadha manaa isaaniitiif ibsanii haati manaa immoo akkaataa isaan ittiin hubatan yeroo baay'ee adda adda ta'a. Maaliif adda adda ta'a? Tokkoffaa naachuraalii adda addummaatu jira, lammaffaa iddoo adda addaatti dhufu, sadaffaa faamilii adda addaa keessaa dhufu waan ta'eef hubachuun isaa salphaa hin ta'u. Akkasumas warri dhiirotaa warri abbaa manaa ta'an jechuudha. Abbaa manaa isaaniif, haadha manaa isaaniif warri dubartootaa abboota manaa isaaniitiif ulfina isaan barbaachisu hiikaasaa baruun waan baay'ee irraatii nama eega jechuudha. Kanaaf isaan kana hubannaan isaan kanaa hubannaa jaalalaa fi kabaja. Ni jedhame jaalala kabaja. Jaalala kabaja. Waan kana lamaan akkas hin raafatan hin barbaadu. Sababii isaan nama gargaara jireenya keessatti gadaan itti buunee immoo ilaalla. Hubannaan isaan kanaa barbaachisaa. Ibsisaa barbaachisaa. Akkaataa isaan itti define ta'an akka dubbii Waaqayyootti barbaachisaa. Maaliif barbaachisu? Isaan kana nama kan ta'e kan walitti deemu isaan kana lamaan barbaachisa. Warri dubartootaa jaalala kan jedhamu barbaadu, warri dhiiraa immoo kabaja yookaan respect yookaan ulfina isa barbaadu. Isaanuma keessaatii ciibsima isaa Waaqayyo isaan keessa kaa'ee uume. Dubartoota ta'an abbaa manaa ergii ta'ee akka inni jaallatu barbaadu. Abbaa manaaf immoo haatimaa kan isheen gootu kabaja sana. Hubannaan isaan kanaa jechuudha relationshipii keessatti fanjiin akka inni dhokaane godha jechuudha. Landmine relationshipii keessa jiru dhufiti avoidee godha jechuudha. Takka balaatu ka'a. Takka tokka'ee nagaa malee balaa caala balaan namoonni lamaan gidduutti qabu frikshinii hin jiru jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba isaan kana lamaan hubachuu waan biraan hin jechuudha. Isaanuma kana laalla jechuudha. Bu'aan isaa immoo jaalala guddaatu uumama. Yeroo isheen gahee ishee raawwatu, yeroo inni gahee isaa raawwatu. Akkasumas wal simannaa gaariitu ta'a yeroo kun jiraatu. Wal simannaa, wal fudhannaa, kabajuu. Gaa'ela Waaqayyo isaaniif kenne akeeka Waaqayyo gaa'ela isaaniitiif qabus iddoon ga'uudhaaf isaan gargaara jechuudha. Sababiin isaa yeroo isaan kun wal rukutu akkaataa isaanitti wal eegan maaliif expectationiitu jira. Kanaaf isheen waan expectii gootu qabdi, inni waan expectii gootu qabu. Ishee haadha manaa isaarraa jechuudha. Isaan kun kanaafiti hubannoon isaan kanaa guddisee barbaachisa. Fakkeenya tokko warra biyya kanaarraa isinii kenna. Keelii fi Stiiv jedhamu. Keelii fi Stiivii haadha manaa abbaa manaati. Waggaa kurnaffaa isaaniiti. Waggaa kurnaffaa isaanii kana keessatti haadha manaa teessee yaaddi. Anniversarii waggaa kurnaffaa kana hin yaadataa laataa Stiiv jetteetu yaaddi. Sababii isaa kanaan dura irraanfateera waan ta'eef. Warra dubartootaa fi anniversarii isaanii guddaa barbaachisaadha. Maaliif
isaan hin raafatan isaan mormu caalaa warra dhiiraa caalaa yaadatu. Kanaaf Istiif akka hiikaa ta'ee gaafa manatti galuu yaadate. Kanaaf fiigichumaan dhaqee goreetu kaardii bitee fi dhufe. Kaardii isaa yeroo laaluu irra keessaa baay'ee bayeessaa. Kanaaf yeroo balbala galgala hojii turee dhufee galee jedhu yeroo isheen oftatti agartu yeroo inni fidee kennuu fi makkaaba. Ismaa'eel ishee gurraa amma gurraatti ga'e jechuudha. Akkasiin warri beekan gurraa amma gurraatti from ear to ear baay'ee gammadde jechuudha. Maaliif kanaan irraanfata deebii eegaa turte ishee. Kana booddee bantee yommuu dubbiftu keessi isaa waan kan biraa dubbata. Poor Steve. Happy birthday anniversary. Utuma laalu, utuma ishee laalu. Inni sila hamma Ismaa'eel ishee addana hamma gurraatti gahu. Dhufee bakka fayyaa hartee maal fayyaa minnee ni gaafate. Naan fayyaa dhahattee yaada waan baay'ee sanaa jette. Inni aarte jechuudha. Kun ishee aarsee utuu bituun kee hafee wayya ture ittiin jettee sababiin isaa kan jedhu waan hin taane bilee dhufe jechuudha. Kan isheen expecti gootu kan biraa ture. Kanaaf sossobuu dadhabe. Amma booda isheen aarte adeemsa gara isaatti deebi'e. Sababiin isaa she felt unloved. Yaadee hubatee waan naan gooneef unloved. Ani hin jaallatamne nama kana biratti yaadee irratti. Booddee waan jiru dhabee gaatii kuni honestii ta'ee bitee ani waan isaan ilaallee fudhataman qabu itti. Innis akkas ta'ee he became unrespected. Kabaja dhabeenis kanaaniti waan bayees yaadame sun gadi bu'e. Warri dhiiraa kabaja barbaadu. Staatistiksiitu gaaffii tokko dhiyeesse. National Survey gaaffii kanaaf deebii lamatu jira. Deebii lama keessa tokko fo'ata. Akkas jedha gaaffichi. Waldiddaa yerootti ta'u keessatti sii fi haadha manaa kee gidduutti jechuudha. Warra dhiiraaf dhiyeeffame. Waldiddaa yerootti ta'u keessatti anaan wanti natti dhaga'amu akka abbaa manaatti jedhe filannaan isa tokkoffaan haati manaa koo kabaja naaf hin qabu. Inni lammaffaan immoo choice B immoo haati manaa koo jaalala naaf hin qabu jedhu. Dhiirota sarvee sana keessa fudhataman keessaa 81.5% filatan. Maal jechuudha kuni dhiironni kabaja barbaadu jaalala caalaa warqee wattuu dhuftee kabaja yookaan ulfina sanatu isaaniif barbaachisaa. Kanarraan kan ka'e Phaawulos nu barsiisu ijoon dubbii keenyatti yeroo gadi buunu jechuudha. Efesoon boqonnaa 5:33 hundi keessan baafadhaa. Iji keessan achirra ta'u yeroo ammaa. Efesoon boqonnaa 5:33. Warri 33 sana baay'een jaalladha. Maatiyoos 6:33 duraan dursaa waan waaqayyo mootummaa waaqayyootti dadhaa'edha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Yohaannis 6:33 irratti nama jajjabeessa biyya lafaa keessa rakkini jira garuu an mo'eeraadha. Phaawulos immoo dhufeetu iddoo kanatti waan nu barbaachisu nutti kennu. Kanaaf sarveechi kan agarsiisu dubbii waaqayyoo agarsiisa jechuudha. Waaqayyo already dhiirota keessa fedhanni kaa'ee nu agarsiisa. Women need to feel loved and men need to feel respected. Warri dubartootaa akka jaallataman barbaadu, warri dhiirotaa immoo akka kabajaman barbaadu yookaan ulfina akka kennamuuf barbaadu. Isa kana dhufeetu Phaawulos waa'ee haadha manaaf abbaa manaa waa'ee jaalalaa keessatti yeroo lafa nuuf kaa'u achuma keessaatii nan dubbisaa waa ganuu dubbifta ammas maayikii sirraa menuu dubbisi lakkoofsa 33 dubbiin kun
isinis immoo ni ilaala. Tokkoon abbaan manaa akkuma kanatti haadha manaa isaa akka ofii isaatiitti haa jaallatu. Haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu. Gooftaan isaa eebbisu. Jarri kun gabara kana barbaadu jechuudha. Isaan kun suggestionii miti. They are commands. Ajaja dubbii waaqayyooti fudhanna jechuudha ajaja. Ajaji kun immoo unconditional. Unconditional jechuun wanta dirqatu hin qabu. Hin ajajamne gochuu nurra jira. Hin ajajamne fudhachuu nurra jira. Kan ajaja waaqayyoo hafuura waaqayyooti karaa nama kanaa kanaaf immoo fudhachuu qabna. Both commands are unconditional. Waan tokko malee jechuudha. Kanaaf dubartoonni jaalala fedhu, dhiironni kabaja fedhu. Kileekka jechuudha. Waan beekamaa jechuudha. Kun yoo tuudhatee laandumaayini sanatu dho'a jechuudha. Fanjii sanatu mana keessatti dho'a jechuudha. Warra dhiiraaf akkas jedha Qolaasiyos 3:19 irratti immoo itti dabala jechuudha. Cimsuudhaaf jechuudha. Maaliif dhuga ba'umsi lamaan yookaan isaa waliin raggaa'e dubbii waaqayyoo. Dhuga ba'umsi maal jedha warra dhiiraatiin Qolaasiyos 3:19 irratti immoo atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu ittis hin hammaatin jedha. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu ittis maaliin godhe jedha hin hammaatin jedha. Kanaaf love her unconditionally akka Yesuus Kiristoos unconditionally nu jaallate haadha manoota keenya unconditionally jaallachuu nurra jira jechuudha. Isa kana nu gorsa jechuudha. Maaliif ta'a keessuma isaaniitu akka fakkeenyaatti kana fudhadha. Nuti keessa ilaalaa jirtu akka taankiitti fudhadha kan yookaan akka gaaniitti kun gaanii jaalalaati. Gaanii jaalalaati. Gaanii jaalalaa dubartoota keessa namni tokko fudhanneessu. Kottuu waggeeta ganaadha. Gaariidha si gara fuulduraatti. Kun hooziidha. Hoozii isaatii yookaan tuubboo isaati. Qabadhu kan qabattee akka qabadhu. Kanaaf tuubboon kun maal isa laaftaan asii xixinnoo ishee. Laaftaangitti qabamanii jiru akka qilleensi nuuf barbaachisu somba keenyaaf keessa keenyaaf barbaachisu dubartootaa fi laaftaangiin barbaachisa. Kanaaf they are connected to it. Isa kanatti warri dhiiraa yeroo jaalala jiran jechuun dhufneetu laaftaangii ishee isa walitti fidu tuubboo sanarra ejjenne. Yeroo tuubboo sanarra ejjennu ishee irriteeti hinaarti jechuudha. Kanaaf kana keessa kan dhufuuf akkuma qilleensa bakkeetti argattutti argachuu qabdi jechuudha. Ishee barbaachisa. Isheetu uummata miti. Waaqa isa ishee uumetu akkasuma ishee uume jechuudha. Kanaaf tuubboo ishee irra warri dhiiraa abbaan manaa ishee irra jechuun yeroo abbaan manaa tuubboo isheen ittiin laaftaankii keessa argattu irra jedhu yeroo sana firikshinichi ol kaa'a jechuudha. Abiddatu duuba mana kana keessatti goolii kaa'a jechuudha. Waan adda addaatu ta'a eebbifame. Amma immoo dhiirri tokko immoo waan geeffatti eebbifame. Amma immoo taankii koon geddaree yookaan gaanii kana geddareeni gaaniin kun immoo gaanii kabajaati. Respect tank. Respect tankiin gaaniin jaalalaa warra dhiirotaatti hidhamee jiru. Waaqayyo tokko itti uume. Isa kana nama nutti himu Efesoon 5:33 irratti jechuudha. Kanaaf yeroo haati manaa dhuftee hoozii yookaan tuubboo rispektii sanarra jettu hoos akkuma tuubboo qilleensaarra yeroo isheen turaa dhuftee jettu maal ta'an na duukaa jirtu hinaara jechuudha. Irriteeti ta'a jechuudha. Kanaaf egaa ishee gidduutti waan hin barbaachifne uumna jechuudha. Nagaan tasgabbii booressaa jechuudha.
Kanaaf inni isaaf kan barbaachisu kabaja. Kabaja. Waaqa akkasitti uume. Maaliif yeroo hundaa akkan isa kabaju barbaadaa jechuu dandeenya. Maaliif yeroo hundaa akkan ishee jaalladhu barbaadde jechuu dandeenya. Akkasitti uumaman dubbii waaqayyoof jedhadhatu jedhamti. Kanaaf inni eeggannaan keenya isa karra akkan ejjenne jechuudha. Hansheerra akkan ejjenne, hansaarra akkan ejjenne. Qilleensi isaa akka duraan dhaabbanne jechuudha. Taankii sana keessaatii ni dhufu. Jaalalli ishee dhufu akka duraan dhaabbanne, jaalalli rispeektii yookaan kabaja yookaan ulfinni isaa dhufu akka duraan dhaabbannee fi eeggannaan akka walii wajjin jiraannuuf jechuudha. Gooftaan isaa eebbisu. Ifaadha miti? Eeyyee ifaadha. Waan tuubboo sanaa barbaachisaadha gaa. Maaliif yeroo isheen dhuftee tuubboo isaarra jechuun maa jechuudha? Anuma ishee duwwaan walii godhee darbaa. Atoo waan kos inni himu yeroo hedduu tuubboo respectii isaarra jette jechuudha. You don't care about me. Yeroo isheen jettu ishee tuubboo isatti qabatee jechuudha. Waaggee yaadadha. Kondeen hin jette jechuu komite. Atoon hin jaallattu yeroo ittiin jettu respect taankii keessa isa dhufuuf irratti ejjetta jechuudha. Kanaaf lola kaasaa, wal diddaa kaasaa jechuudha. Atoon hin jaallattu, atoo akkas naan gootu, ati akkas hin taatu yeroo ittiin jennu, yeroo ittiin jettu yookaan inni yeroo isheedhaan jedhu yeroo sanatti wal diddaan wal cunfu lafan taane wal ga'u dhufa jechuudha. Kanaaf abbaan manaa haati manaa must learn barachuu isaanii how to recognize when they step on the horse yeroo irra jetanii. Kanaaf of eeggannaan jiraachuu barbaachisaadha. Maaliif? Waan ishee barbaachisu jaalala jechuudha. Waan ishee barbaachisu jaalala dhowwuu yookaan dhowwachuu hin qabu abbaan manaa. Haati manaas waan isa barbaachisu kabaja dhowwachuu hin qabdu. Kanaaf jara kanaa eenyummaa isaanii baruun immoo yookaanis immoo akka Waaqayyo isaan ilaalutti Waaqayyo akka isaan inni ilaalu baruunis barbaachisaadha. Kanaaf eessatti isin keessaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:9 irratti eenyummaa keenya Waaqayyo lafa dubbatu jedha jechuudha. Iddoo baay'eetti dubbataa garuu isuma kanan keessaa turan. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:9 almaan immoo nuuf dubbisuusaa. Isin garuu qomoof waamaadha, luboota mana mootummaatii, saba qulqullaa'aadha, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Ameen. Saba qulqullaa'aa. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaan gara ifaa isa dinqisiisaatti isin waama. Ameen. Namatti wajjin jiraattu nama akkasii jechuudha. Kanaaf tuffachuu hin qabnu jechuudha. Isa haa ta'u, ishee haa taatu kan Waaqayyo fo'amtu, isheen garuu yookaan inni garuu qomoo fo'amtu saba Waaqayyo akka taatuuf, intala Waaqayyo akka taatuuf, ilma Waaqayyo akka taatuuf akka ta'uuf Waaqayyo ofii isaatii kan dhaabee kan jaallate ilma isaa kan godhate jechuudha. Ija Waaqayyootiin he is a prince, ija Waaqayyootiin she is a princess. She is a princess. Kun egaa waan nu gargaaru ilaalchaaf jechuudha. Eenyu akka taate takka ijuma fooniin ilaalleetu nama tuffanna jechuudha. Namni ija Waaqayyo duratti hin tuffatamu. Kabaja Waaqayyo guddaa kabaja nama. Kanaaf tuffiin nurraa fagaachuu irra jira. Eenyummaa Waaqayyo biraa arganne yaadachuu qabna. Akkasumas immoo ajaja Waaqayyo biraa kennames immoo eeguu qabna jechuudha. Ajaji nuuf kenname kun akkuma amma dubbifanne Efesoon 5 keessa isa jirudha jechuudha. Kanaaf jireenya lamaan keenyaa walitti dhufeenya lamaan keenyaa safe and secure gochuudhaaf mana keenya keessatti tasgabbiin akka jiraatuu fi
ilaalcha gaarii goodwill qabaachuuf hin garee barbaachisaadha. Inni isheedhaaf isheen isaaf ilaalcha gaarii walii qabaachuun barbaachisaadha. Goodwill. Even when he mess things up. Yooma utuma inni balleessu jechuudha. Utuma isheen balleessitu jechuudha. Sababni isaa namni nuti balleessa yookaan namni nuti dadhabbii qaba. Saayidii dadhabbii weeknesii qaba waan ta'eef isa bira darbineetu ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Isa bira darbineetu isa Waaqayyo jedhu iddoon ga'uudhaaf tattaaffannaa yookaan eeggannoo godhanna jechuudha. We choose to focus on the positive. Ati manaa koo yeroo hundumaa waan baay'ee balleessite yoo ta'e keessa fudhadheen isa gaarii dhaan ilaala jechuudha. I focus on the good part. Waan isheen gootu. Balleessaa qabdu jechuudha. Lattis balleessuu dandeessi, dhaarsuu dandeessi, waan kan biraas gochuu dandeessi. Isa gaarii keessa fudhadheen fookasiin qochira ta'a. Maaliif? Amala Waaqayyootu akkasi. Amala Waaqayyootu akkasi. Isa dadhabina namaa miti kan inni ilaalu. Jabina namaa. Yaadatu miti Geedoon Judge 6:12 Judge abboota firdii keessatti nama sodaate diina sodaate maal sodaate waan jirutti ergamaa isaatti ergee nama jannanana ittiin jedha. Maaliif potenshaal ilaala Waaqayyo. Ishee keessa jiru walii keenya ilaaluutu nurra jiraata malee dadhabbii ishee lakkaa'u karaa jaalalaa miti. Maaliif boqonnaa jaalalaan jedhamu wantoota jalqabaa boqonnaa 3 keessatti jaalalli balleessa lakkaa'u. Jaalalli balleessa fiqir badalin hayiqatu balleessa lakkaa'u. Kanaaf isa gaarii ta'ee lakkoofna jechuudha. Gochaa isa dinqisiisaa fuudheeni isarratti fookasiin koo ta'uutu irra jira jechuudha. Isheen gaarii taate gaarii ta'uu baattas akka Waaqayyo na ajajetti jaalladhu sababiin jedhame unconditionally jaallachuu irra jira jechuudha. Kan lammaffaa kan akkas godhu akka Yesuus Kiristoos waldaa isaa jaallatetti abbaan manaa isaa haa jaallatu kanaaf jedhame. Karaa egaati lallabii baay'een kanarratti kan inni fookasii godhe. Maleessa waa'ee kabajaa irratti baay'ee lallabii jiru baay'ee fookasii hin taane garuu isaan wal qixxeedha. Isaan kana kan baalaansii isaanii eegu kabajaa fi jaalala. Isheen jaalala barbaaddi inni kabaja barbaadda. Waan fedhannaa gooteef hamma kabajuufitti hamma kabajaa agarsiiftutti keessa saallitus maaliif akka itti uumame akka itti dhalate. Isheenis immoo ergi isaan kabajee nama isa kan biraa dabartee kabajuun maal baay'ee baasa. Nama Waaqayyo isheef kenne, gola isheef kenne, gaa'ela isheef kenne kabajuu ergi hin dandeenye nama kan biraa kabajuun maal dhimma baasa. Achi jalqaba jechuudha. Innis akkasuma jaalladhu kan jedhame kennameef lamaan gidduutti jechuudha akka institutionii meereejiitti yookaan seera fuudhaa fi heerumaa Waaqayyo jalqabuma jalqabee dhaabe keessatti jechuudha. Innis isa jalqabaa which is the first institution and the most important institution on the face of the earth. Kan Waaqayyo jalqaba kennee fi kan Waaqayyo fookasiitti kenne nama baay'isuudhaa fi abbaa manaa haadha manaa gidduu relationship isa jiru isaa walitti dhufan gaa'ela jechuudha. Kanaaf gaa'ela Waaqayyotu fide waan ta'eef waan kabajaati waan Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf isaan kun walii wajjin deemuudhaaf kan isaan barbaachisu qimamiin isaanii soogiddi isaanii jaalalaa fi kabaja. Ani yoon dubartii ta'e abbaa manaa koo kabajuutu narra jiraata. Maaliif? Inni gaarii godheef utuu hin ta'in sababii ajajameef unconditionally akkan isa kabaju dubbii Waaqayyooti. Namatu jedhame hafuura Waaqayyootu kaadha akkan ittiin buluuf yeroo akkas ta'u become heaven on earth. Ta'a jechuudha. Walii galtee jiraata, wal simannaa jiraata, walii yaaduu jiraata. Waa'ee isheen karaa jaalalaa inni yeroo jaalalatti agarsiisu she will be motivated to respect him. Innis akkasuma when he is respected, he is motivated to give her love or to love her. Akkas ta'a jechuudha. Egaa
addadummaan akkuma jiru haa ta'u malee addadummaan jiraachuu dhiisuu miti addadummaan haa jiraatu malee kan nu dhaabu kan maatii keenya dhaabu kan jireenya keenya dhaabu jecha dubbii waaqayyooti. Ifa nuuf kenna jechuudha. Saaqamuun dubbii waaqayyoo tokkoffaa ifa lammaffaa hubannaa kenna sababii ta'eef dubbii waaqayyoo akkasittiin nu barsiisa jechuudha. Kanaaf isaan lamaan gar teammates yookaanis immoo they are partners warra wal wajjin jiraatu yookaan they are allies malee diina walii miti jechuudha. Akka diinaatti wal ilaaluun kiristaanarra barbaachisu jechuudha. Sababiin isaa inni kanaan bulaa isheen kanaan bulti kanatu tokko isaan godha jechuudha. Kun yeroo tokko isaan godhu gaa she is his princess, he is her prince ta'aniitu akka waaqa isaan waamutti jechuudha. Royality waaqayyootiin jiraatu jechuudha. Addadummaan hin jiraata sababiin isaa isheen manastirii maaliitiin ilaalti with a pink glass. Maal hearing aid isheen pink hearing aid. Kan isheen ittiin dubbattu sagalee communication ittiin gootu pink megaphone. Ansaammoo blue. Ansaammoo bluudha. Ijin ittiin ilaalu through blue lens. Kan inni ittiin dhaga'u through blue hearing aid. Kan inni ittiin haasa'u speak godhu dubbatu through blue megaphone. Pinkii fi bluun yeroo walitti dabamu royal color kenna which we call it purple. Royal color lamaanuu isaanii yeroo walitti dabalamu royal color yookaan God's color jenna. Purpleen colorii waaqayyooti jedhama bibilikaadhi. Kanaafi waan gaariitu achi keessaatii dhufa yookaan achi keessaatii argama jechuudha. Kanaafi addadummaan jiraatu malee waan ilaallu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf Phexrosii fi Yihuudaan yakka wal fakkaatu qabu turan. Yakka wal fakkaatu Yesuusin kaaduu irratti lamaan kaadaniiru. Haa ta'u malee Yesuus Kiristoos Phexros keessatti winning spiritii arga. Fedhii hafuuraa. Foonni dadhabaadha hafuura garuu qophaadha dubbii waaqayyoo. Kanaaf Yesuus Kiristoos Phexros keessatti ija godhachuu kan danda'u arga jechuudha. Winning spirit gara fuulduraatti jireenya isaa keessatti darbeessa arga isa fookasii godha jechuudha. Kanaaf yoo nama akka Phexrosi heerumtee jirta taate fuutee jirta taate akka Yihudaatti ilaalinii jechuudha. Akka Yihudaatti ilaaluun nurra hin jiraatu. Nama waaqayyo nuuf kenna. Nama waaqayyo akka nu wajjin jiraannuuf tokko nu godha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Xumura irratti yaadachiisuma waa'ee jara kana lamaanii jaalalaa fi kabaja jechuudha. Isaan kun murteessoodha. Nus akka kanatti jiraachuutu nurra jiraata. Efesoon 5:33 hubannaan achi keessaa dhufu dhoksaan achi keessa jiru dhoksaa guddaan jechuudha. Mana kan dhaabuu danda'u jechuudha. Secure kan gochuu danda'udha jechuudha. Manni namarratti dhaabate yookaan yaada namaarratti yookaan akka ollaatti yookaan akka biyyaatti tun ta'ini nuyi adda we are unique. Waaqan waamete waaqa addaa sababii ta'e. Kanaaf kabaja dubbii sana jechuudha. Dubbii sun kabajameenyaan fanjiin fanan gasoo ni nafa jechuudha. Dhowwuun hin danda'amu. Avoid gochuudha. Laandi maayinii mana keenya keessa jiru avoid gochuun hin danda'amu jechuudha. Qorichi isaa maali jenne maaliif maali jedhame ammas irra deebi'a. Kabajaaf jaalala. Mana jaaru mana dhaabu. Waliigaltee fidu. Ijoolleef, maatiif, ollaaf, communityif darbee hin hojjeta jechuudha. Inni ijaara lafa ga'e hundumaatti ijaarame yommuu kanaan deddeebinu jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Gaa'ela keessatti egaa kun iddoo guddaa qabaachuu qaba. Maaliif his love motivates her to respect him. Sababiin si jaallachuu dhiiseef kabajuu dhiiftame. Ati kan ajajamte you have to play your role.
sababiinni siin jaallanneef rispektii gootuu dhiiftame jechuudha. Maaliif waan ajajamte goota malee waan ajajame waan narraa barbaadamu gochuutu narra jira jechuudha. Kabbaa manaatti haadha manaa koo jaalladhu jedhame jaallachuutu narra jiraata. Isheen na kabajje na dhiifte isheef waaqa ishee gidduudha. Isheef hubannaa ishee gidduudha. Isheefis isheef ife gidduudha jechuudha. Gaheen koo ishee jaallachuudha. Gaheen ishee ana kabajuudha. Yoo kabajjes yoo kabajuu baattis angahee koo bahuu dirqama kooti jechuudha. Akka nama kiristaanaatti akka Kiristoosiin beekutti akka nama duuka buutuu Kiristoositti kanatu nurraa eegama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u hundi keenya ol kaanaa. Akka fedha keetti jiraachuu isa faarfanna. Akka fedha keetti jiraachuu, akka fedha keetti buluu isa jedhu eebba guddaa qaba. Eebba guddaa qaba sababii ta'eef. Attamitti bulbulee namatti akka na baasu hin beeku kana. Maaliif jiraachisa? No question. Kanaan bulla taanaan manni keenya heaven on earth. Utuma lafarra jirru sabantii waaqa shaakalla jechuudha. Gahee keenya yoo taphanne. If I play my role as a husband, if I play my role as a wife, our home will be heaven on earth. Ijoolleen nu gidduutti guddattu heavenii keessatti guddatti.